balbalan bantu'i kan kireeffatee banaa balbala si galee akkanatti yaadi akkanatti yaada warna jaalattanii warna jaalattan gitte bicooni warna jaalattan si jaalannaa lubbuu warna gettanii narraa bitadhaa waan qabdan irraa fakkeenya bama xibaatii kanallee birrii 10 gisee narraa bitan na fayyadana ishii birrii 10 takka gisee ergadda karbonan ergadda baka wannu namni wajjin gargaara wanni sin kadhachuu qabu kan maal yoo rakkadhe waan kufes bara sin kadhachuu ko nafu garuu hin jabduudha jabbeeffadhu abadaani nan qaba galata rabbi biyyaayis nan qaba asiis nan qaba gooftaa galatnaa qabu namas naa kennee rabbuu namna jaalata hamman galuutti amma irsa kee fidadhutti gaafa irsa kee fidadhan uffataa isan jiraadhu irsa kee fidachuufanii hammasitti qibaatii tanan birrii 10 narraa xalabadhaa sileeffa fidaa buna nan qaba ixaana nan qaba qimami buna nan qaba wannoodha maqaasaa kan matatti dibatasanii talbaa nan qaba abishii nan qaba buna Itoophiyaa nan qaba bakka hinjira miti xeenegdaamii nan qaba ixaanni hinjira ka Itoophiyaa dhufee qorichi nama furdisu hinjira kan nama uqqisus hinjira naqa kanaan wannuma bitachuu namarraa beekam dhuguma mera bura kombeeku rabbina hanyatu aga uf afaan ku haqi takka dhugaa dubbatta uf afaan muti kee haqi mera kun kanaan jani suuqii qabdaa naan jedhu gaa rabbi isini fafida isina ufeeta isin allaala warra akkattan amma ufeeta isin laala isin allaala ufee bakka isin jirtanitti taraa ufeeta isin laala dhugaa rabbi isin allaala warra natti yoo jirtan isin allaala waan tokko isin irraa fuudhee isin allaala Dubai jira gara biraa erguun danda'u qofa uffatas nan qaba uffata tuutaa jakkeetti waan adda addaa na biratti argatu nan ani garuu jaaladha kunoo kanatti kunoo jettan jaaladha maaliif uumaa qaba kun uumaa namatti daani ani Itoophiyaatti rakkadheem beeku midhaan warra yaa gurguruu odoon xaafii hatee gurguruu boqqolloo hatee gurguruu odoon ani sinin jennu si jammar mara si gootaati sitti dubbadheen immoo minni miqqanya sitti maan jiroo si jammar osonan xaafii warra keenyaa hatee gurguruu boqqolloo warra keenyaa hatee gurguruu gotaraa isaanii uruu osoo dhoogdi isaanii hatu biyya arabaa kana hin heeruu jeetan biyyaa bayee kunoo amma dagaanatti buute amma asii dhufee jennaan rakkoon beeku dhugaa rabbii rakkoon beeku dhugaa kiristoos rakkoon beeku rakkadheen beeku abadaan mana madaa bitittis rakkadheen beeku asittis rakkadheen beeku ani rakkoon beeku rakkoon asiin jiru beela osoo hin taane kunoo akka bitaaga ani duraan giseen boqqolloo gurguru Itoophiyaatti gisee midhaan gurguru dhugaa Yesuus Kiristoos fannoo haadhatiya gaafan citto gaafan midhaan gurgurus wannan barbaadellee gaafan gurguru narraan kawwan biyyatti qabadheetuman taa'ulee taffaa namaa kenna akkonti rakasatti gurgureetan galaan maaliif hunduu hannoo qaba gaa hunduu irraa waan irraa bareedu qaba bara ana kolfa malee ciqiin irraa bareedu siqiqiin danda'an amma ijjedhee gana laayifii gubbaa ijjedhee takkaan kafana isitti agarsiise maaloo bitaagaa jechuurra isin gorsuun natti naa salphataan dhugaa Yesuus ani sitti salphaan hin beeku waa shiqixqixaamii rakkadheen shiqixqixaamuun beeku ani dhugaa rabbeen rakkadhe yookiin galeetan ani abbaa warra kee hajjiin achumatti daa malee ciqiqiqii kanan baru baadwan Dubaayin jira lubbuu dhugaa rabbi narraa bitaa hin beeku bar rakkootti hin beeku gaan ijjedhe hamma mi'amma gurreeffaa muktina sirraa beena arrabsan gurreeffaa muktina sirraa beena ijoolleen itti bilbiltee amma sirriitti sana agarte ati maaliif nama gorsitaa gabaa kee hin gurgurattu akka namaatitti maa afaan bantaa hin gurgurattu hin beeksiftu beeksisa hojjettu viidiyoo ittiin agarsiiftu uffata gurgurtuu naan jedhan hin beeku dhugaa rabbiin isin gorsuun naa qallalaan galatoon lubbu geemiin taphattu naan jiru rabbi kunoo ani hin danda'u cinqii hin danda'u cinqii kunoo nama rakkisuus hin danda'u anama maal geemii taphachuun anaa geemii taphatee hababaa isin kaatu agartanii beektu hin jaaladhu ani hin jaaladhu maaloo taap oromoo koppilik nama cinqiin jaaladhu ani maaliif akkuma keessatti nama yaadan namni hojii dhiisee om taap koppilik naa godha namni maaf geemii taphanne maaf akkanan goone maaf beeksisa kan kee beeksifne amma nama 450 na laalaa jira amma maannaan jiran kaleessa gurreeffaa nu nama 100 nu laalaa nama 100 sanii waan baay'eetti gurgurannaa naan jiru laa agartanii amma warra asirratti nama
giseen argu na bira ufuu barbaadu isinii galee maaliifiin gabaa ofii gurguratu gaa ani immoo gabaa osoo hin qabu gabaa kun isa isin gorsa namni ibbaa ofii kana keessaa namni lama osirraa bitan si fayyada ati maaliif beeksisa hojjenne maaliif nama wajjin teessee afaan bantanaan jette ijoolleen gisee irraa bina arrabsa nuti nama afuutu taa'ee duraana nama afuusaitti kaargoo ergannaa nama afuusaitti birrii erginaa fi nama afuusa waan baay'ee irraa fayyadamnaa ati nama ibba afurii taa'ee ilaalaa maal hojjettaa maa afaan bantee isaan gorsitanaan jiru ani as keessa namni takka kana raabita nanaaf gaa cinqii namatti hin baay'isu ofii kiyyaaf canqamuun barbaadu namas cinquun barbaadu akka namatti gisee naa beekan hin raabitadha akkuma katti jechuudha akkuma amma jiru katti kaan eegitti erganaa mana koo dura siisitti agarsiisee maalan beeka lubbaan ganaa akkatti isinitti agarsiisee ganaa isin cinqee taappuudhaa gaa maaloo 15 bitaa taappuudha torba bitaa ani isin yaadetani kanaafuu akka namatti gisee na laaltan na raabita buna nan qaba hixaana nan qaba qimamii nan qaba akka namatti warri garaa koo keessa beektanii osoo rakkatin narraa bitaa odoo isin rakkisin jechuudha kaargoos nan ergaa birriis nan ergaa waan namni hojjetu hundaan hojjedha waan namni qabu hundaan nan qaba waan barbaaddan fakkeenyaaf waan suuqiidhaa barbaaddan waasaappiin koo profaayilii kana jala jirametti gorsaafis isiniif fayyadaa rakkoo osoo hin taane maal qabdatii jedhaa qoyatiin bilookisi godha goottati son bibbaa keetti si'aa'ii ta'u immoo maagaa esi citto ji'aati nagaafadha bunni injira kiiloon injira gimmaan injira nagaafadha keessa waasaappiidhaanii dhugaa rabbii waan baay'ee na bira argatta waan baay'ee na bira argachuu dandeessanii shiroonis injira barbarees biyyaa fidaa jira garuu shiroo asiin bitu'anii shamaadha kaaseeti innaa akkanumatti na laalati narraa bitadha ishi lubbuun kosii jirraa I love you afaan keessan kun nagaa barbaadu namni ibbaa ofii kun waan takka takka narraa bitee ani dureessa bara gaafa ofii kiyyaa duroome immoo ani boonu gaafa makiinaa bitadhe ofii isin laala oofee jechuudha maal lubbu maaloo nan mul'ise hin bittu maal lubbu Dibaatiin injira kunii warri bitachuu barbaadanii ani bakka isin cinquu barbaadu bara isin cinquu barbaanne kunoo kunis injira dibaatii mataatu hixaanaa birrii 15 bichaa hixaanii kun birrii 15 birrii 15 abasuuda gurraacha warri barbaadanii kuni buna birrii 20 buna Itoophiyaa talbaa warri barbaadanii talbaa abishii talbaa qimamii gurraacha talbaa dhala birrii 15 bichaa maatii baalchikaa kan warri barbaadanii kunoo kana fuulaa warri barbaaddan warri fuulaa barbaadanii kana warri barbaadanii akkana fakkaatadha kanaaf fiduuf gaa baay'ee nama galchii baay'ee natti galchii hunduu hin jira maadhaatumaan sirrii mul'isii gurguradhu qaalii narraa bitaa bittan gagaa takka takkaa isitti gadi mul'ise mul'isa barbiyaan kan dhala maala mul'isa du'e naa gamtee ana dadhabe gaa kunoo kanas bitadha baadhaan cinqiin dawaa gooftaa koo biyya keessa kunoo kanas bitadha maal ciqeen isin jira kunis hin jira buna meeqaa birrii 20 bunni muusiin birrii 20 ruubiin birrii 40 kiiloon birrii 50 kiiloon birrii 50 bunni kiiloon birrii 55 kiiloon birrii 55 naa hin jira ani meeqa kana fuula sanii kunooti lubbu bitadha birrii 25 kunooti kunooti gaabeen kaamera kunoo banannoodha kuni baaphaa'ee fi bijimbilarraa hojjetama baalchikaan isin jira kun lakkoofsi koo profaayilii jira garuu waa hundumaaf na jajjabeessaa narraa illee hortuu baattanii na jajjabeessaa nama jajjabeessuuf waan guddaa baalchikaan kanaa lubbu
Baca. Gantu bala. Rakkadhe gua rabbi rakkadhe. Hin danda'u gua agartee hin dandeettiin qabu bara dandeettiin qabu. Inni kan kareetooni meeqa durii 30 kutaa. يا ليلى سفر اللي خلولي نادي حيلة نعم